Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa yeroo hundumaa waa'ee cubbuu keenyaadhaaf mirgalma ishee dhaabbattee kan nuuf kadhattu giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii hafoota diiyaabiloos addunyaa irraatti kanneen nu eegan qulqulloota ergamoota waaqayyoo hojii isaaniidhaan qabsoo isaaniidhaan uumaa isaanii kan kabajan waaqayyoos kan isaan jaallatee qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa 3ffaa kutaa 16ffaa yeroo darbeetiin maalummaa tsoomaa ilaallee turre hiikkaan tsoomaa maal akka ta'e faayidaan tsoomaa maal akka ta'e amma tokko ilaallee turre jechuudha. Egaa tsoomii jechuun maal jechuudha jenne namoonni yeroo murtaa'eedhaaf nyaata irraatu adda ba'uudhaan kadhannaadhaaf wanta gaariidhaaf nyaata foon jajjabeessuu irraatu adda ba'uudhaan kan isaan taasisan kun qofti immoo tsoomii jedhamu akka hin dandeenye abbaan guddicha mana kiristaanaa keenyaa abbaan qulqulluun yaadee akkuma jedhe yeroo tsoomii qaamonni miiraa keenya hundumtu yeroo kaan irraatu addatti ciminaan tsoomuu yerootti qaban ta'uu nu barsiiseera jechuudha. Walumaa galatti faayidaan tsoomii iddoo adda addaatti bakka tajaajila kiristaanummaa keessatti jireenya kiristaanummaa keenya keessatti walumaa galatti diiyaabiloosii mo'achuudhaaf bakka guddaa akka inni qabu yeroo darbee ilaalleerra jechuudha. Har'a immoo akka fedhaa fi waaqayyootti kan barannu waa'ee sirna tsoomiidha. Akkamitti haa tsoomnu kan jedhu jalqaba kan ilaallu lammaffaa irratti immoo qormaataawwan tsoomii ilaalchanii nu mudachuu danda'anidhaa fi namoonni baay'een ittiin mudataman qabxiiwwan muraasaa kan kaasnudha kan ta'u jechuudha. Kan jalqabaa akkamitti haa tsoomnu kan jedhurraatiidha kan eegallu. Egaan akkamitti haa tsoomnu kan jedhudhaa fi dhuguma kana beekuun baay'eetti barbaachisaadha. Maaliif namoonni baay'een tsoomii kan jedhu yeroo baay'ee karaa biraadhaan hiikuudhaa yeroo isaatti fayyadan wanta agarruufidha. Nyaata bu'aawwan beeyladoota kanneen ta'an foonirraa, hanqaaquurraa, itittuurraa, aannanirraa qofa adda ba'uutiin yeroo murtaa'eedhaaf nyaata sana wanta biraatiin bakka buusuutiin nyaata kuduraadhaaf muduraa firaafiree kan jennu sana jechuudha. Sanaan bakka buusuutiin tsoomaa turree jechuudha yerootti dubbatan wanta jiraatuudhaa fi waa'ee sirna tsoomii fi akkamitti tsoomuu akka qabnu beekuu qabnaa jechuudha. Saayinsiin akka dubbatutti dhuguma bu'aa beeyladaarraati nyaata argannu caalaatti kuduraadhaaf muduraan qaama keenyaadhaa fi faayidaa guddaa akka qabaatu ni dubbata. Nuti immoo yeroo tsoomnu nyaatota kana dhisnee isaan kanaan bakka buusuudhaan qofaa tsoomaa jirra yoo jenne kun sirrii miti jechuudha. Maaliif qaamni keenya faayidaa nyaata sanarraatii argatu kanarraas wanta argatuudhaaf jechuudha. Jalqabas akkuma ilaalle hiikni tsoomii inni guddaan guutuu kan ta'u tsoomiin kana qofaadhaan hiikamuun qabaatu jechuudha. Garuu haala kanaatiin kan taasisnu yoo ta'e tsooma yeroo tsoomnutti waan tokko faayidaa tokko osoo hin qabaatiin osoo hin argatiin jijjiiramni amalaa osoo hin jiraatiin keessa keenyaatu fedhiiwwan burqanii otoo nurraatii hin tasgabbaa'iin akkasuma ija keenyaan gurra keenyaan kanneen dhageenyu hundumtu osoo ofirraatii hin dhaabachiisin arraba keenya osoo hin sirreessin deebinee tsoomii keessaatu baana jechuudha. Kun immoo tsoomii kiristaanummaan taasisu callisneetuma dadhabneella yoo ta'e illee dadhabbiin keenya faayidaa malee hafaachuudha. Garuu kun dadhabbiis hin qabaatu. Nyaataan bakka buusanii tsoomaan ture jechuun waa tokko dadhabbiimsi kun
Kanaafuu akkamitti haasofnu kan jedhu beekuun nurra jiraata jechuudha. Akkamitti haasofnu kan jedhuu fi qabxiiwwan muraasaa akka armaan gadiittidha kan ilaallu. Kan jalqabaan nyaata sa'aatii murtaa'eedhaaf ofirraa fageessuudha. Nyaataaf dhugaatii ofirraa fageessuu. Egaan tsoomiin kiristaanummaa tsoomiin waaqayyoo nuuf fudhatee deebii kennuu nuuf danda'u kan jalqabaa qaama fi nyaatarraatii fageessuudhaan dadhabsuudhaan kan eegaludha. Qaamni keenya dadhabuun waa tokkodhaaf miti. Qaamni keenya yeroo dadhabu waaqayyo nutti gammadaadhaaf jechuu keenya miti. Qaama keenya foon keenya irraati gaafa adda kuudnu maal arganna kan jedhu achi keessatti ilaaluu qabna jechuudha. Jalqaba maal gochuuti qabna? Tsoomiin keenya qulqulloonni abboonni keenya akkuma jedhanitti isin hundee raajotaadhaaf hundee duukaa bootaatti hundeeffamtaniittu jechuudhaan qulqulluun Phaawulos Saggaasaatti akkuma barreesse hundeen keenya isaan akkuma ta'e deemsi keenya tsoomiin keenyas kadhannaan keenyas akkuma kan isaanii ta'uu qabaachuudha. Jalqaba abbaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos akka abbootii keenyaatti tsooma tsoomuudhaan beela'eera. Isa booda kanneen dhufan abboonni keenya yeroo bara isaanitti kanneen jiraatan hundumtu foon isaanii dadhabsanii beela'aniiru. Kanaafuu gooftaan keenya uumaan keenya beela'ee jedhee kan isaaf barreeffame guyyaa irraa nuti akkam taasisuu qabna. Gooftaan keenya beela'eera. Maal jedha wangeelaa Maatewos boqonnaa 4:2 gooftaan keenya yeroo tsooma tsoomee booda ni beela'e. Kana booda isaan kaanoo qulqulloonni abboonni keenya warreen kamidha. Fakkeenyaaf kan akka qulqulluu Phaawulos fudhannu lammaffaa Qorontos boqonnaa 11:16 dubbisnu baay'isee tsoomuurraan kan ka'e nan beela'e jechuudhaan qulqulluun Phaawulos ni dubbata. Baay'isee maal taasisuudhaan kan ka'e baay'isee tsoomuurraa kan ka'e jechuutiin dubbata jechuudha. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 10:10 kan argannu immoo qulqulluun Phexros akka beela'e barreeffamee jira. Kanaafuu qulqulloonni abboonni keenya kun akkas kan taasisan yoo ta'e uumaan keenya nuuf jedhee cubbuu keenyaaf gara lafaatti kan dhufe kan beela'e nuuf jedhee kan tsoome abboonni keenya saala kanaatiin ittiin tsooma isaanii beeluudhaan kan taasisan nutis immoo akkuma kana taasisuu qabna jechuudha. Qaamni keenya beela'uutii qaba, dadhabuutii qaba. Yeroo beeluufnu immoo wantoota baay'eedha achirratti kan argannu jechuudha. Foon keenya beelessuun kallattiidhaan gammachuu addaa waaqayyoodhaaf kan laatu ta'etu miti. Achi keessatti garuu dadhaba keessatti wanta argannu wanta baay'ee wanta qabnuufidha. Kan jalqabaa yeroo dadhabnu yeroo beelofnu maal beekna? Dadhaboo ta'uu keenya hubanna. Biyyoo irraa argamu keenya waa tokko raawwachuu kan hin dandeenye ta'uu keenya beekna jechuudha. Yeroo kana immoo maal arganne? Gad of qabummaa argannaa jechuudha. Deebi'oo gargaarsi waaqayyoo akka nu barbaachisu dhuguma gooftaan keenya kan dubbate anaan alatti waa tokko raawwachuu hin dandeessan kan jedhe gaafa beelofnee dhuguma agarru yeroo sana gargaarsi waaqayyoo akka nu barbaachisu ni hubanna jechuudha. Kan biraa wanta baay'ee argachuu dandeenya. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara Galaatiyaatti kan erge boqonnaa 5:21 kan tarreesse hojiiwwan hafuuraa kanneen jedhaman firiiwwan hafuuraa jechuudhaan kanneen tarreesse keessaatu kan akka obsaa tsoomarraa ni arganna beela'uurraa jechuudha. Kan akka mataa ofii bituu ni arganna. Yeroo tsoomii keenyaa kan beelofnu yoo ta'e beela keenyaan obsa baranna. Obsa baranna jechuun immoo firiiwwan sana keessaa tokko raawwanne jechuudha. Kan biraan mataa ofii bituu ni baranna. Mataa ofii bituun immoo firiiwwan hafuuraa sana oomishne jechuudha. Kanaaf isaan kan hundumaa ni arganna. Kan biraa yeroo beelofnu maal arganna? Qulqulloota abboota keenya irraatu eebba isaanii irraatu qooddanna. Abboonni keenya umurii isaanii guutuu beeluudhaan kan dabarsan gadaamiiwwan adda addaa keessa galuudhaan lubbuu isaaniidhaaf jecha tsoomiif kadhannaadhaan waaqayyo jiraan kan jiraatan eebba isaanii irraati qooddannaa jechuudha tsoomuudhaan yeroo qaama keenya beelessu. Akkasuma immoo waggaatii hanga waggaatti wanta nyaatan dhabuurraan kan ka'e yeroo hundumaa beeluudhaan kanneen jiraatan obboloota keenya obboleettiiwwan keenyaaf ni yaadanna isaaniin. Yeroo yaadannu immoo nyaata keenya adda kunna sana isaaniif akka laannu waa'ee isaaniidhaaf akka yaannuudhaaf taanaa jechuudha. Namni waa'ee beeluu dubbachuu kan danda'u beela'ee kan beeku qofadha malee nama beela'ee hin beeknetti waa'ee beeluu dubbachuu hin danda'amu. Kanaafuu warreen umurii isaanii guutuu wanta nyaatan dhabuudhaan yeroo hundumaa bakkeetti kufanii jiraatan waaqayyo isaan gidduutti kan argamu. Isaan bira deemnee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin argachuu kan dandeenyu mataa keenyaatuun beelofnee waa'ee beeluu yoo barre qofadha. Kanaaf foon keenya nyaata irraatii adda baasuudhaan yeroo murtaa'eedhaaf maal taasisuu qabna? Beelessuu qabna jechuudha.
beeluu kanaan immoo yeroo foon keenya beelee fidi jedhu obsattiin barachuu mataa ofii bituuttiin barachuuti qabna malee har'ammaa nan beela'ee har'ammaa akkasin ta'e jechuudhaan ganamumaan kaanee nyaachuun nurra jiraata jechuudha. Kana tsoomiin jalqabaa tsoomiin kiristaanummaa kan waaqayyoo gatii dhaga'ee gatii nuuf laachuu danda'u kan jalqabaa kana taasisuu dandeenyedha jechuudha. Kanaaf beeluu keessatti maal arganna? Qabxiiwwan kan hundumaa ni arganna jechuudha. Beeluun isa dhugaadha wanta kabajamaa wanta guddaa kan nuuf kenname warreen umurii isaanii guutuu beelaa wajjirraan tokkummaa akka qabaannuudhaaf isaaniif akka yaadnuudhaaf waa'ee isaaniidhaaf akka gaddinuudhaaf kan nu taasisu waan ta'eedhaaf kana taasisuun nurra jiraata jechuudha. Kan lammaffaa fedhiiwwan foonirraatti fagaachuudha. Egaa foon keenya fedhiiwwan baay'ee qaba. Fedhiiwwan foonii kun immoo fedhiiwwan hafuuraa keenya ni daangessu. Isaaniin faallaadha yeroo waan darban akkuma barannaa turre lamaan isaanii faallaa waliiti. Foon keenya kun gammachuudhaan jiraachuu barbaada. Lubbuun keenya immoo sanan barbaaddu. Foon keenya guyyaarraa nyaatee dhugee irriba gaarii rafee bulee ganama ka'ee akkuma kanaatiin tufuu barbaada. Sun immoo lubbuu keenya miidha. Kanaaf fedhiiwwan kan hundumaa bituutu nurra jiraata jechuudha. Isaan kan hundumaa irraatti fagaachuuti qabna. Iji keenya wanta hin taane ilaalluu irraati. Gurri keenya wanta hin taane dhaggeeffachuu irraa. Arrabni keenya akka barbaade wanta barbaade dubbachuu irraati. Waa'ee wanta barbaade gadi yaasee odeessuu irraati. Arraba keenya qoxxobuu arraba keenya daangessuu dhaabachisuu qabna jechuudha. Kun yeroowwan hundumaa kiristaanaa tokko taasisuu kan qabu haa ta'aniyyuu malee garuu yeroowwan baay'ee osuma beeknuu ni raawwanna. Yeroo tsoomiitti garuu maal taasisuu qabna? Cimsinee isaan kanarraatu of eeggachuutu nurra jiraata. Cimsinee jechuudha. Nama kan nama torraba isaadhaan obboleessaatti raba isaadhaan kan dheekkamu obboleessaa kan ajjeese akka ta'e barumsa keenya boqonnaa lammaffaadhaan akka baranii yaadattu. Kanaaf arrabni keenya baay'eetti hamoodha. Wanta xiqqoo fakkaatti garuu wanta guddaa raawwachuu dandeessa. Kan hundumaa irraati of eeggachuun nurra jiraata. Kan biraan immoo yaadota keenya keessaa deddeebi'uudhaan sammuu keenya keessa deddeebi'uudhaan kanneen nu waraanan fedhiiwwan addunyaa adda addaa isaan kanarraattis immoo adda of ba'uun barbaachisaadha jechuudha. Isaan kan hundumaa to'achuun barbaachisaadha. Walumaa galatti maal taasisuu qabna? Fedhiin foonii keenya nu bituu osoo hin taane nuti mataa keenyaan fedhiiwwan foonii kan hundumaa bituu danda'uuti qabna jechuudha. Yoo kana taasisnedha tsoomiin keenya tsooma sirriidha jedhamuun kan danda'u jechuudha. Isaan kana lamaa yoo taasisne gara fuulduraatti akkuma kanaa itti fufuu dandeenya jechuudha. Egaan kan xumuraan immoo tsoomii yeroo xumuran amaloota yeroo tsoomii argatan sana itti fufuun namarraatu eegama. Namoonni baay'een yeroo tsoomii xumurani akkuma sanaadhaan hojiiwwan gaarii yeroowwan sana raawwachaa turan kanneen lama tarreessine kana kanneen beelaan gargaaruu kanneen rakkatan gargaaruu kana darbees immoo fedhiiwwan foonii kana hundumaa bitu tsoomii akkuma dhiisaniin akkuma kana isaan kan hundumaa sooddumarraan dhiisu. Kun garuu sirrii miti. Kun waaqayyo irraatu eebba tsoomii irraatii argachuu qabnu akka nuti hin arganneedhaaf kan nu taasisudha. Kanaaf maal taasisuu qabnu? Yeroowwan tsoomii keessa kan barsiifanne barsiifata keenya ija keenyaa wanta hin taane ilaaluu sana akkuma sanaatti itti fuuti qabna. Gurra keenyas akkuma sanaatti. Arraba keenyas akkuma sanaatti to'achuun dura jiraata. Lapheen keessas akkuma sanaati. Warreen hin qabne akkuma fuula dura waaqayyo dhaabbachuudhaan guyyaa guyyaatti kadhannaa keenya yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee qulqullaa'u mootummaan kee dhufu jenneetti fuudhaan kan nuuf ga'u buddeena keenya har'aa nuuf kenni jechuudhaan guyyaa guyyaadhaan buddeena waaqayyo irraa akkuma kadhannu akkuma kanaa warreen hin qabneedhaaf immoo guyyaa guyyaadhaan wanta isaan barbaachisu hundumaa isaaniif kennu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf kiristaanni kan yeroo ta'uu qabu yeroo hundumaa kiristaana ta'ee argamuu qaba jechuudha. Isaan kun immoo tsoomii keessatti faayidaawwan barsiifataawwan qabanne kana qabannee kan itti fufnu yoo taane dhuguma kiristaana yeroo hundumaa ta'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf kana yoo taasisne dhuguma tsoomiin keenya fudhatamanii qabaata jechuudha. Isaan kana qofa jechuu osoo hin taane kanarraatu addatti immoo bakka adda addaadhaa barumsa adda addaatti soo dhaggeeffannee yoo dubbisne kanarraati addatti wantoota baay'ee argachuu dandeenya. Walumaa galatti daandii hafuurummaa keenya kan ittiin cimsannu haa ta'u malee wanti barbaachisu hundumtuu kaayyoon keenya inni guddaan tsoomii miti. Ni beektu kana. Hundi keenya ni beekna kaayyoon keenya tsoomii miti. Kaayyoon keenya kadhannaa miti. Kaayyoon keenya eenyudha? Waaqayyoon argachuudha. Waaqayyoon argachuun immoo daandiiwwan kana keessa waan ta'eedhaaf isaan kan hundumaa kallattii sirrii ta'e raawwachuu nurra jiraata jechuudha.
Tsooma keenya sirriitti yoo tsoomnedha waaqayyoon kan argachuu dandeenyu. Kanarraa kan hafe garuu qusannaadhaaf ta'uu danda'a. Yookiin immoo hiika isaa jechuudhaan kan taasisnu yoo ta'e faayidaa kan hin qabne ta'ee hafuu danda'a jechuudha. Kanaafuu kaayyoon keenya waaqayyoon amma ta'etti waaqayyo daandiin nu ajajeen daandiin nuun kaayeen daandii qulqulloonni abboonni keenya darban hundumaadhaan yoo dabarre dhuguma tsoomni keenya faayidaa ni qabaata jechuudha. Qabxiin itti aanu immoo egaa tsooma haala kanaadhaan hubannee tsoomuudhaaf yeroo eegallu mataa keenya qaceelchinee mataa keenya qopheessinee ni tsoomna jennee wanta hundumaa hubannee erga eegallee booda kan nuuf hin rafne diinni keenya diyaabiloos immoo ni jiraachuudha. Diyaabiloos keessa keenya galuudhaan yaadotaan akkasumas immoo namoota keessa galuudhaan arraba namaatiin wantoota baay'ee nutti dubbachuu danda'a. Kanaafuu waa'ee tsoomii ilaalchisee maal nuun jechuu danda'a kan jedhu barumsa kanaan qabxiiwwan lama ilaallee ittumaan xumurra. Kan jalqabaa maal jedhaa? Amma siif hin mijatu barattaan yookiin yeroo ittaanu tsoomtaa jechuudhaan yaadaanis haa ta'u namootaanis nutti dhufaachuudha. Kun namoonni baay'een diyaabiloos irraa gorfamuudhaan mataa isaaniitti namansiisuudhaan tsoomii kan dhiisanidha. Hojiin kee kana wajjirraan tsoomiin kun siif hin mijatu bakka ati jirtu tsoomiidhaaf hin mijatu namoonni ati wajjirraan jiraattu hin tsoomanii isaan wajjirraan nyaata yeroo hundumaa nyaachuu qabda isaaniin hin gaddisiisinii nama gaddisiisuun akkas akkasidha. Gaarummaa machaadha wanta gaarummaa nama gaddisiisu sirrii akka hin taane caqasa kitaaba qulqulluu fidee gidduu galchuu danda'a. Kanaaf obboota kana gaddisiisuu keerra tsooma kana dhiistee barattaan ukkoo tsoomuu dandeessa jechuudhaan kanneen kana fakkaatan yaalota baay'eedhaan nu waraanaa jechuudha. Walumaa galatti tsoomii akka dhiisnuudhaaf jechuudha. Maaliif tsoomii yoo tsoomne uumaa keenya wajjiraan tokko taana. Tsoomii yoo tsoomne sigdati saganne yeroo kana immoo isa mo'annee chaa diyaabiloosiin. Inni garuu kana hundumaa wanta beekuudhaaf dursee jalqaba tsoomii akka dhiisnuudhaaf kadhannaa akka dhiisnuudhaaf qormaan isaa asirratti baay'ataa jechuudha. Kanaaf nuti garuu maal beekuu qabna? Isaan kun hundumtuu gorsa diyaabiloos ta'uu isaanii yoomuu taanaan hubachuutu nurra jiraata. Keessa keenyaatti kanneen kaanaaf fakkaatan malee kan diyaabiloosidha kan keenya miti. Namoonni adda addaa nuuf kanneen yaadanaaf fakkaatan harmee abbaa obboleettii fira isaan kun nuuf kan yaadanaaf fakkaatan malee arraba isaan irra bulee kanneen kana kan nutti dubbatu diyaabiloos akka ta'e beekuu nurra jiraata. Yeroo hundumaa jireenya afuuraa keenya irraatii akka deebinuudhaaf karaa kamiinuu gorsi nuuf taasifamu gorsa diyaabiloosidha malee gorsa namaa miti. Kanaaf yoomuu taanaan kana hubachuu nurra jiraata jechuudha. Tsoomiin bakkaan hin murtaa'u. Tsoomiin hojiidhaanis hin daanga'u. Namoota wajjiraan jiraannee akka barbaannetti tsoomuu dandeenya. Mirga isaanii eegne mirgi keenyas eegamuu jiraata. Waliin jiraachuu jechuun mataan isaa eekoo kanadha. Kan qaban walitti fiduudha malee kan kee dhiistee kan namaa hordofi kan jedhu eessumayyuu hin jiru. Kanaaf waaqayyo nutti murteessu wanta barbaanne raawwanne jechaadha. Annaa namoota gammachiisuudhaaf jireenya kiristaanummaa kee dhiise kan seenu gorsa diyaabiloos ta'uu isaa beekuu sirra jiraata jechuudha. Hundumti keenya kana taasisuu nurra jiraata. Kanaaf tsoomiin inni guddaan nyaata akka hin taane erga hubannee booda qaama ofii dadhabsuun ni danda'ama. Dabarree kanneen dura jenne sana fedhiinfan foon keenyaa kana qofa to'achuudhaan waaqayyo wajjirraan daandii sirrii qabaachuu ni danda'ama. Kanaaf akkamittidha bakki kun tsoomiidhaaf naaf hin mijatu jechuun kan danda'amu kun hin danda'amu. Manni kun naaf hin mijatu jechuun hin danda'amu. Bakki kun naaf hin ta'u jechuun hin danda'amu jechuudha. Bakka kamittuu kiristaanni eenyudha? Kiristaanadha jechuudha. Saboonni Israa'el booji'amanii gara Baabiloon yeroo bu'an Daani'eliidhaaf ijoolleen sadan biyya keenya miti bakka itti nuuf mijatu jechuudhaan tsooman dhiisne. Ni tsooman tsoomanis immoo waaqayyo irraatu eebba argatan jechuudha. Kanaafuu abboota keenya kana laallee yeroo kamuu taanaan tsooma akka dhiisnuudhaaf gorsa nuuf dhiyaaturraa of fageessuu nurra jiraata jechuudha. Kan lammaffaan immoo tsoomiin kun kan warreen akkasiiti ati kan tsoomuu hin qabdu kan jedhudha. Manni kiristaanaa keenya tsoomiiwwan torban nuuf keesseetti. Tsoomiiwwan torban kun kiristaanni tsoomiidhaaf ga'ee tsoomuu kan qabu akka ta'an yeroowwan darban barannee turre. Kanarraa addatti immoo diyaabiloos lallaba biraa qaba. Maal jedhaa? Tsoomiinni kun kan lubootaati. Tsoomiinni kun kan monokkosootaati. Tsoomiinni kun kan warreen gadaa mijaatanitti malee kan kee miti jechuudhaan namoota baay'ee waraanaa jechuudha. Innaa namoonnis immoo kan dhaga'uudhaan lakkaan tsoomiin inni waxabajjii keessa tsoomamu tsoomiin duuka boota inni kan monokkosootaati. Tsoomiin yeroo dhalannaa gooftaa tsoomamu tsoomni raajotaa kan lubootaati kan keenya miti kan keenya tsooma guddicha qofa jechuudhaan akka isaan qabataniidhaaf diyaabiloos lallaba baay'ee nama keessa galcheetu jira.
kanarraatu dhuguma sirriidhaa jennee gaafa laallu garuu kun sirrii miti. Sirni mana kiristaanaa keenyaa kan nuuf keesse tsoomiiwwan torban kiristaanni kamuu tsoomuu akka qabudha. Osoma ta'eetu amma kiristaana bakkee jiraatudha moo abbootii gadaa mijaatanidha tsooma caalaatti tsoomuu kan qabu. Abboonni gadaa mijaatan ikkoo gaafa ba'an gaafa galan ija isaaniidhaan ilaaluudhaan gurra isaaniidhaan dhaga'uudhaan akkasumas hawwii adda addaadhaan bitamuudhaaf cubbuudhaaf kan isaan geessisu qormaanni baay'ee salphaadha. Hin jiraachuu isuu danda'a. Nuuf garuu warreen lafa jiraannu garuu bakka tokko kaanee bakka biraa seenuudhaaf daqiiqaa lama gidduutti qormaan lakkoomsa hin qabne nu mudachuu danda'u. Ija keenyaan kan ilaallu, gurra keenyaan kan dhageenyu, laphee keenyaan kan yaadnu kun wantoonni baay'een nu qormachuudha. Kanaaf qormaata kan hundumaa mo'achuudhaaf sirriitti baay'isee tsoomuu kan qabu eenyu ture? Kiristaanota warreen lafa jiraatan malee warreen gadaamii keessaayyuu miti jechuudha. Nuti garuu faallaa kana taasisuudhaan akkas ilaannee fi tsoomii inni kun bakka nan bu'u inni kun kan koo bitachuudhaan dhuguma gorsa diiyaabiloos bakka hangaa ollaachuudha. Kanarraatii of eeggachuun dura jiraata. Manni kiristaanaa keenya kan nuuf keessa tsoomiiwwan torban kan keenyadha. Kan nuti ittiin hordofuudhaan mootummaa waaqayyoo gallu jechuudha. Kanaafuu kiristaanonni hundumtuu kana hundumaa hubannee yeroo kamuu taanaan tsoomiidhaaf mataa keenya qajeelchuu qabna malee sirna mana kiristaanaadhaaf tsoomii gara mataa keenyaatti jallisuu hin qabnu jechuudha. Mataa keenya gara sanaatti sirreessuu kan qabnu jechuudha. Walumaa galatti isaan kan hundumaa beekne yeroo kamuu diiyaabiloosiif harka kan laanneef cimnee dhaabbachuun nurra jiraata jechuudha. Abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.